Akamultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru. Halluu baqannoo kadhaan jedhama. Al tokko tokko jireenya keessatti eessa dhaqee naara galfadha laata? Yooma naara galfadha laata? Lubbuun koo boqonnaa dhabde. Gaaddisaara galfii eessa laata jenna. Namoota akkas jedhan baay'eedha biyya lafaa kana. Jira iddoon boqonnaa laftaara galfii. Mee nan dubbisaa Faarsaa 23 1-2. Waaqayyo tiksee kooti anomaan dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhuun godha. Gara laga itti aara galfataniittis na geessaa. Ameen. Gara laga itti aara galfatanis na geessaa. Kadhanname. Yaa Gooftaa, uncal jennaati dubbadhu. Unsi dhageenyaa nutti dubbadhu. Biyya lafaa lafa onaa taate kana. Biyya lafaa homtuu keessaa mul'anne kanatti amanteen hin dhiisin. Jiraachaa jiru jettee biyya lafaa kanatti amanteen hin dhiisin. Yoo amanuu dadhabne gara ishees gara nashees amanuu dadhabne Gooftaa. Gubbaa ishees gajjallaa ishees amanuu dadhabne Gooftaa. Dootti lubbuun keenya aara galfattu. Lafatti Gooftaa qalbiin keenya aara galfattu. Kallattii isaa nutti agarsiisi. Hubannaa nuuf kenni. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Kutaa kana keessaa faarfannaa faarfatame kana keessatti faarfannaa Daawitidha. Waaqayyo tiksee kooti jedhee faarfata. Faarfannaa dura Amaarኛadhaani አምላክ እረኛዬ ነው አምላክ እረኛዬ ነው አምላክ እረኛዬ ነው አምላክ እረኛዬ ነው jedhama dur faarfannaa tokko. Biyya lafaa kana keessatti biyya hafuura ho'aa namatti baafatu kana keessa biyya hafuurri isaa summii qabu kana keessa biyya halkaniif guyyaa yeroo hundaa yaaddoon isaa namoota gubu kana keessa achi keeyyaatti nu tiksa. Tu gara si jigu, tu gara naa jigu, tu gamaa gubatu, tu gama naa gubatu, tu lafti socho'u, tu manni socho'u, tu namni socho'u dhaabeera. Tu maaf harkaan qabaatiin, tu waa kiisiin qabaatiin, tu aksiyoonan qabaatiin, tu madiin waastinnaan qabaatiin. Qobaasaa nu eegeera. Qobaasaa nu tikseera. Waan baay'ee keessa miliksee dabarsee har'aan nu ga'eera. Booressisuma abdanna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tiksee kooti. Anomaan dhabu dinqiidha dubbiin akka jedhu kun. Namooti baay'een akkasiin jedhan. Maalan qaba? Maaltu jira? Sichi maal ta'a? Waan akkas mogolee nama buusu, hamilee nama buusu. Ansaanii darbee namni isaa itti dubbatan akka hamilee bu'u godhu. Tokko Waaqayyo tiksee kooti. Lama ani waan dhabu jedhe. Namni Waaqayyoon qabu dhabu. Namoonni barsiifaman tokko tokko jiru dirqama. Namooti waan barbaadan dhabanii barsiifamanii harka Waaqayyoo barsiifamanii yaada Waaqayyoo barsiifamanii
guyyaa waaqayyoo yeroo waaqayyoo barsiifamuudhaaf namoota sukkuuman jiru. Garuu yeroo hundumaa miti, hundumaas miti. Yeroo isatti gatanii isatti of dhiisanii jiraatanii waaqayyoo homaayyuu nama hin dhabsiisu. Anoo maal dhabuu jedhu inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu godhaa jedheetu gara laga itti aara galfataniittis na geessaa. Aara galfachuu yoo mana aara galfadhaa laata namooti baay'een. Guyyaa kam yeroo kam iddoo kamitti mana kamittiin aara galfadhaanii. Laftitti aara galfatanii laftitti boqotan jira. Maatiyos 11:28 akkana jedha. Akkana jedhanan dubbisa maqaa Waaqa isa jiraataatiin. Lafti aara galfii koo eessa? Guyyaan aara galfii koo yoomi? Namoota jettaniif sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna. Gara koo kottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna. Namooti baay'een mana ijaaranii mana keessaa boqonnaa barbaadu. Haadha manaa fuudhanii isa keessaa boqonnaa barbaadu. Mana argatanii yookiis mucaa argatanii isa keessaa boqonnaa barbaadu. Garuu faallaa ta'eetu abidda gubii iyya maraannaatti ta'a. Namooti baay'een hojii argadheen miindaan naa guddateen boqodha se'u. Namooti baay'een digirii dabaladheen boqodha se'u. Yookiis immoo biyya qayyaradheen naannaa qayyaradheen boqodha se'u. Boqonnaan Iyyasuus. Boqonnaan gara isaati. Inni gara aara galfiitti na geessa. Guyyaa mata aara galfattu yoo feete obboleessa koo obboleettii koo firoota koo guyyaa mata aara galfattu fagoo miti har'umadha. Namooti baay'een utuun du'ee nan boqodhaa jedhu. Kanaaf yookiin of ajjeesu. Waama tokko ta'a. Boqonnaan Iyyasuus Kiristoosii wajjin walii galuudha. Dubbii Waaqayyo Waaqa jiraataa wajjin walii galuudha. Kottaa ifumaa of hin dadhabsiisinaati biyya lafaa kana keessatti of rigdanii of sukkuumtanii of hin gamsiisinaati. Kottaa gara miila isaa jalatti. Yesuus akkana jedhe. Maariyaam waan ta'u tokko filatte. Innis waan tokkodha. Miila Yesuus Kiristoos jala teessee baratti dubartiin kun. Isheen sun keessummaan natti dhufeettee as buuti, achi buuti, as fiigdi, achi fiigdi. Ishee teessee dhaggeeffattu immoo jeequu barbaaddi. Isheen miila jala teessee dhaggeeffattu. Isheen waan gaarii fo'atte innis tokkodha jedhee Yesuus Kiristootti dubbate. Ati waan baay'eetti jeeqamta dubartiin ana maal taate jedhe. Mee qalbiifadhu dubartiin mana kana keessaa jeeqamtu kun. Ijoollees jeeqte, abbaa warraas jeeqte, ofiis jeeqamte. Dhiiga mataatti of danfiftee makaraa meeqa uumtee coggaarraa maadiyaatitti siyaasuu ga'u kuni. Istii tasgabbaa'ii maalidha biyya lafaa kana jirramu. Maani biyya lafaa kana situ busha jedhanii maacanna qabdati. Tasgabbaa'ii of hin maraachiin gab jedhu. Waaqayyo lubbuu kee barbaada.
Waaqayyo nagaa kee barbaada. Isin itti dhamaatanii kan dadhabdani gara koo kottaa isinan boqochiisa. Irifu inim amlaakin da'uun iraquu jedha kakuu moofaa keessatti faarsaa Daawit kana keessatti. Waaqayyoon tasgabbiidhaan malee didichaan hin jiru. Tasgabbaa'u. Inni gara laga aara galfiitti na geessa. Waaqayyoo isa kan akka hubannu nu haa gargaaru. Laga aara galfiitti iddoo boqonnaatti kan boqonnu miila isaa jala. Mee firoota koo yoo mana aara galfadhaa kan jettan guyyaan addaa kan biraan jiru har'a Yesuusii wajji walii gale. Amma sa'aatii kanaa kaaftee gooftaa wajji walii gale. Maal biyya lafaa kana hunduma isaasitu baatee adeema moo'ii? Banni haadha koo al ta'e namichi of tasgabbeessi. Aara galfadhu. Waaqa kadhadhu. Waaqa dhaggeeffadhu. Hojii kee tasgabbaa'ee hojjetadhu. Biyya keessa nagumaan taa'edha sagalee Waaqayyo. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waan nagaan nu eegdeef waan yeroo kanaan nu geesseef si haa galatu. Amma immoo iddoo aara galfii, iddoo boqonnaa, iddoo qabbana qabu nutti himteetta. Itti dhamaatanii warri dadhabdan gara koo kottaa boqonnaa argattu lubbuu keessaniif jetteetta. Nyaata quufnee boqonna miti. Dhugaatii dhugnee boqonna miti. Fedhii foon keenyaa kana galmaan gaannee boqonna miti. Boqonnaan lubbuu si bira. Boqonnaan keessa namaa si bira. Ofii jeeqamnee warra kaan akka hin jeeqne akka Maartaa nu eegi. Akka Maariyaam tasgabboofnee dhugaa nutti himamu dhageenyee sirraa barannee akka guddannuuf nu gargaari. Gooftaa warra dhukkufatanii ciisan ilaali. Warra jeeqamanii gaa'illi isaanii jeeqame, ijoolleen jalaa jeeqamte, warra waajjirri jalaa jeeqame, warri amantiin isaanii jalaa jeeqame, jilbeenfachuu warra dadhaban, dubbifachuu warra dadhaban, tasgabbaa'anii si kadhachuu warra dadhaban, amma hafuura keetti baafadhu koochoo keetiin isaan golboobi. Cululleen biyya lafaa isaanii hin butiin isaan oolchi. Buloota biyya ormaa jiran kana. Biyya kana keeyyaatti faarfannaa dinqii faarfachaa warra deeman ijoollee kee. Biyya kana keessaa qooqan irraanfatamne jechootan irraanfatamne dhangalaasanii amma biyya ormaa keessa kan jiran ijoollee kee dhiiraaf durbaa lafa isaan jiran hundumaatti isaanii wajjin ta'i. Hojjettoota wangeelaaf luboota lafa isaan jiranitti wajjin ta'i. Biyya kana keessa kan jiran saba keenya hundumaa wajjin ta'i. Masaraa mootummaatii kaaftee amma goda bunaa amma goda laga bunaatti isaanii wajjin ta'i. Saba keenyaaf biyya keenyaaf qabbana buusi. Fayyaa nuu buusi. Wajjin ta'i yaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Garaa keessanii gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru Seenaa Lammii ogeessa kaameraa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuu xumuru. Iddoon aara galfii Yesuusii wajjin walii galuudha. Guyyaa gaarii.